Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Kun Caffee Miidiyaadha. Caffee Miidiyaarraa dhimmoota haala yeroo irratti qophii gabaabaa yookiin marii isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophii kanaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Qopheessaan qophii kanaa Abdiisaa Fiqaaduuti. Ogeessaa kaameeraa Abdii Yamaanee nu faana tura. Har'a dhimmoota waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojjetu irratti keessummaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'a hoogganaa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Daashuuti. Hanga xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenya. Ayyee obbo Sanyii affeerraa keenya kabajanii istiidiyoo Caffee Miidiyaatti argamuu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Galatooma isinis. Caffee Miidiyaan. Ayyee akkuma ni jalqaba irratti ibsuudhaaf yaale dhimmoota haala yeroo waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojjechaa jiru irratti gaaffii fi deebii gabaabaa waliin ni taasisna jechuudha. Mee gaaffii keenya jalqabaa kan godhannu guyyoota lamaan darbanii fi waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa leenjii hojjettoota keessoo isaa cimsuudhaaf kennaa turuunsaa ni yaadatama. Mee kaayyoo leenjii sanaa maal ture? Gara fuulduraatti hoo itti fufiinsi leenjii kanaa maal fakkaata kan jedhu irraati akan. Ayyee galatoomii gaaffii dugda deebee leenjii hojjettoota keenyaaf kennuudhaan wal qabatee nu gochuudhaaf gaazexaa keessatti naaf dhiyeessuu keetiif galatoomii. Leenjiidhaan wal qabatee leenjii gaggabaabaa kaka'umsaa fi iftoomina kallattii qajeelfama hojii manee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa keessoo isaa kan ibsudha. Kun jechaan ka'umsi bu'uuraa ka'umsa mul'anni kaayyoo fi galmi waldaa kanaa maali? Kanaan wal qabatee akkaataan tajaajilli miseensotaaf yookaan maamila waldaatiif kennamuu qabu haala kamiini? Tokko lammaffaa dursa ofirra dursanii maamilaaf yookaan miseensaaf laachuun dirqama akka ta'ee fi barbaachisaa akka ta'e deebisee akkaataa leenjii keenya irratti qofa otoo hin taane akkuma waliigalaatitti yeroodhaan qajeelfamni keessoota irratti oduu leenjisin hojjettoota oduu leenjisin calluma jettee qajeelfama kun jettee barreeffamumaan gadi buustee kennitee hojjedhu jettee bu'aa madaaltuu yookaan safartuu hojii raawwii ji'atti hoo gaafattu duwwaa hoosii dhiyeesse maaliif qajeelfama masalaa fideen jira? Maaliif qajeelfamaan alatti hojjette jechuun hin dandeessu. Maaliif jennaan qajeelfamicha irratti hubannoo keessa gadi fageenyatti irratti leenjii laachuun dirqama. Hubannoo laachuun dirqama. Waan hojjetan san dhaabbanni barnoota isaati irratti hundaa'ee qacaruu danda'a. Fireeshota qacaruu danda'a. Aadaan hojii gamtaa immoo kophaadha. Waa'ee aadaa hojii gamtaa an biyya keessaaf an biyya ollaaf an biyya fagoo adda baastee sirriitti hubachiistee achi keessaa immoo caffeen karamitti deemaa jira an jedhu akkaataa hojii manee keessoo keenya waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkamitti haala hojiiwwan biiroo keessatti hojjetaman hojiiwwan daldalatti hojjetaman hojiiwwan tajaajila hawaasaafis miseensaafis miti miseensaafis akkasumas naannoo hawaasaa itti jiraanutti kennamuunis wal qabatee haalli ittiin kennamu naamusni murteessaadha. Naamusni kutannoon murannoon tokkummaan fuulduratti deemuun iftoominaan waliin haasa'uun maamila wajjin haasa'uun maamila wajjin furmaata godhuun kun irratti leenjii dirqama waan barbaachisaa ta'eef bal'inaan
leenjisaati kan deemnu ammas qidaamee anittuma fufuu ta'a. Kanaan wal qabatee hojjettoonni caasaa damee irra jiranis hundi isaaniitiyyuu an keessodhaa erga finnee booda kan eedoo ofisii erga finnee booda fiidbaakii bu'aa ijoollee hojjettoota irratti erga laallee booda isarratti hundoofnee irraa gadees kan jallaatti kan gadi buusnu ta'a jechaadha. Ayyee akkuma isin jettan egaa waldaa tokko utubuu keessatti hojjetaan ga'ee guddaa qaba. Akkasumas immoo hojjetaan sun immoo waldaa keessa hojjetu sana sirnaan beekuu akka qabu kaastaniitu jirtu. Hojjetaa sana ga'umsuudhaaf immoo leenjiin yeroo adda addaatti kennuun dirqamadha. Isinis kana sababa godhachuudhaan hojjettoota keessanii fi leenjii hubannoo yookiin leenjii isaan cimsu kennaa turuun keessanii nu kaastaniitu jirtu. Mee gaaffii koo ittaanutti darbaa torbanuma kana keessa daawwannaa hojiidhaa fi gara magaalaa Amboo deemtanii turtanii waldaan dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa waliigalaa hojiiwwan adda addaa biyyoota adda addaa Oromiyaa Finfinnee dabalatee hojjechaa akka jiru beekamaadha. Isaan keessaa magaalaa Amboo deemtanii daawwannaa hojii taasistaniitu jirtu. Mee daawwannaan achitti geggeessitanii maal fakkaata ture? Kaayyoon daawwannaa kanaa hoo maal ture? Egaa waldaan tokko waldaa hundeessuu qofti gatii hin qabu. Waldaadha jedhamee waldaa barame ta'uu hin qabu. Waldaa hojii gamtaa hundeessitu an barame waldaan hundeessitaa iddoo isaaniitti irratti wanni jedhu amma socho'anii socho'u kasaareefis bu'aa qabee fideefis waan argamu argamee waan dhabames dhabamee abbaa kanaa namni jedhu hin jiru duratti jechaadha. Yeroo ammaa kanatti garuu wanti akkasanii hin jiru. Imaanadha, mul'ata, kaayyoodha, galma qabna. Kanaafuu kana sadeen isaati irratti akkuma silas ibsuudhaaf jedhe hojjettoota jira goda san irrattis manneen barnootatu jira. Mana barumsaa bakka lamatti jira. Jiddu gala gabaatitu jira. Opportunity shayaggaa irratti jira. Kanaafuu iddoo san irratti ijaarsi bifa kamiin fooyya'uu qaba. Magaala san keessatti miseensa magaala san keessa jiruuf carraan hojii bifa kamiin uumamuufii qaba. Akkamitti uumamuu qaba? Uumamuu qofas miti innumti uumameeyyuu hordoffiin foolaappii isaa maal fakkaata? Kan jedhu supervise gochuun daawwachuun mari'achuun gadi bu'anii mari'achuu kan ga'u hin jiru jechaadhaan. Egaa kan Amboo hojii irrattis kan galanis kan hojiitti galuuf deemamaa jirus kan daawwanne yeroo ammaa kanatti immoo alleemmanis ijaarsi dhumee jira mana barumsaa. Amma yeroo dhiyoo kana keessatti ni eebbisiisna. Fagoo irratti warreen barsiisaa jiran hawaasaa fi bulchiinsa naannoo saniitiin waliin mari'annee jidduu keessaa kaasnee waan hunda fixannee hojiitti ni galla jenneeti kan qophiirra jirru. Kanaafuu sosochiin barnoota barattoota keenya bara dhufutti baratan ganni oduu seenin ni simanna. Barnoota gannaa hin calqabna ganna keessa barnoonni gannaa barattoonni ganna jedhamee manatti amma galamsan ji'a lamaan ganna dhufanii san hin barsiisna. Achumaan itti fufsiisnaa jechaadha. Achumaan itti fufsiisna kan idileettis itti fufsiisna. Kanaaf bifa gaariidhaan mana barumsaa manneen barnootaa caffee dorgomaa warreen buleeyyii wajjin ta'uu danda'u dhuumuu qabna, banuu qabna, lafa qabsiisuu qabna. Oromiyaa irratti qofa miti Finfinnee keessattis Shaggar keessatti kutaa magaalaa lamaan keessattuu ni ijaarra jennee jirra, ni banna jennee jirra manneen barnootaa. Akkuma bulchiinsa magaalaa Shaggar wajjinis waliin haasa'aa dhufne akkuma Oromiyaa wajjinis amma sirriitti waliin itti deemna. Finfinnees akkasumatti waajjira bulchiinsa magaalaa Finfinnee waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajjinis waliin dubbachaa haasofnee kan magaalaa keessatti sirriitti
kutaa magaalaa kudha tokkoon Finfinnee keessattuu aanaa 122 kutaa magaalaa aanolee magaalaa Finfinnee keessatti argaman keessattis ni banna jenneeti karoorri keenya fagoodha. Akka waliigalaa sadarkaa biyyoolessaatitti manneen barnootaa gad-jallaa yookaan keejirra hanga mana barumsaa bultii addaatitti kan deemuu danda'u kwalitii isaa qulqullinni isaa kan eeggate dhaloota qaruu irratti dhaloota oomishuu irratti dhaloota haaraa halaqa adda addaa uummatanii guddina addaa akka fidanii fi injifannoo warreen naannoo diree yookaan warreen biyya biraa wajjin akka riishoon barnoota biyyattii kanaa akka ka'utti akka dorgomanii darbanitti goona jenneeti kan itti deemnu. Barnoota darban waggaa lamaan keessatti foolaappii isaa bifuma kanaan hordofaa waan turreef haala gaariidhaan qabxii shaggaa finnee kan dabarfachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf ammas akkamitti darbu maalirra jirra barnoota keenya kan jedhu sanii wal qabannee hordofuu dandeenyee jirra. Daawwachuus hanqina qabanis guutuudhaaf waliin haasofnee kan bara dhufuuttis bifa saniin itti deemna jenneetti kan jiru jechaadha. Ayyee daawwannaa milkaa'aa akka taasistanii abdii guddaan qabaa. Mee asumaan gaaffii koo dabalataa kanan godhadhu yeroo ammanaa ibsaa turtan keessatti daawwannaan keessan ijoon mana barumsaa ture. Mana barumsaa Leemmanittis Amboottis akka qabdan kaastaniitu jirtu. Mee xiyyeeffannoon isinii addatti dhimmoota barnoota wal qabatan irratti gochaa jirtan kun maalirraa kan maddeedha? Kaayyoon isaa maali kan jedhu itti nuuf edaa. Agartee yoo ta'e tanaan dura akkuma Oromiyaatti iyyuu akkuma Oromiyaatti qofaa miti akkuma saba keenyatti iyyuu keessattuu akka saba keenyatti yaadataa yoo ta'e barnoonni isa ijoo ta'ee otoo jiru garuu ijoolleen keenya hin baratu hin eebbifamu edda ba'anii booda bakka bu'anii hin qaban eessa akka dhaqanii qaban. Qormaata irratti dakka irratti yoo cimsitee baastee bu'uura yoo tolchite ijaarsi gubbaadhaan badu. Ka'umsi bu'uurri yoo tole xaaraan tola manni tokko ijaartu. Ilmaan namaa jechaan akka manaati. Kanaafuu dakarraa kaastee daa'imummaa isaaniitirraa kaastee ijaarsa fi akkaataa baruuf barnoota barattoota keenyaaf kennuuti irratti sirriitti xiyyeeffatame seenaa akkuma tanaan duras beekamu dhaloonni barate mirga isaa gaafata akkuma jedhamu nus dubbiin seenaadhaan Jeneraal Taaddasaa Birruutis baradhaa barnoonni dhaloonni barate seenaa mirga isaa gaafata akkuma jedhamu san ammas mirga gaafachuu bira darbee barattoonni amma baratu kun saayinsii addunyaa akka xiinxalutti barruuf barumsa haal dureedhaan sadarkaa isaatiin sadarkaa addunyaatti akka xiinxaluu ga'anitti ijoollee addaa ta'an dhaloota haaraa dhaloota cimaa ulee itti dabarsinee bira darbuu dandeenya. Biyya itti dabarsinee kan darbuu dandeenyu. An biyya tanatti kenninee ce'uu kan dandeenyu oomishuun dirqama asumaa asitti gama barnootaatiinis ta'e gama xiinsammuu gorsaa fi leenjii hubannoo xiinsammuutiinis ta'e kara aadaa hojiidhaa barsiisuudhaanis ta'e kara seenaa fi aadaa sabummaa eenyummaa isaa barsiisuudhaanis ta'e dirqama hordofuunii fi manneen barnoota irratti jabaannee cimnee mootummaa wajjin harka wal qabannee itti deemuun murteessaa fi isa keessa deebii hin qabneef araara hin godhannu jechaadha. Ammas taanaan fuulduratti kan itti deemamu jechaadha. Kanaafuu manneen barnoota irratti xiyyeeffachuun waldaa dargaggoota caffee dhaloota oomishuun dirqamaadha. Kanaaf fakkaata. Ayyee galatoomaa akkuma isin jettan egaa barnooti utubaa biyya tokko akka ta'e beekamaadha. Addunyaa kan jijjiiru
dhaloota kan jijjiiru barnoota qofa moo miti barnooti suni qulqullinaan kennamuudhaa qaba qulqullinni isaa eegame dhaloota ija qabu ga'oomsuu keessatti yookiin dhaloota bor biyya tajaajilu dhaloota bor biyya geggeessu uumuu keessatti barnooti ga'ee guddaa akka qabu kanuma beekamaadha waldaan keessanis dhimmoota kanarratti xiyyeeffatee mootummaa cina dhaabbatee qulqullina barnootaa waliin ga'uudhaaf hojjechaa akka jiru namni kamiyyuu ragaanii ba'a. Mee kanumaan biraa dabarruuti akkuma beekamu gaa ji'oota muraasa booda ayyaanni qillee biyya kana keessatti ni kabajama. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa amma soomarra kan isaan jiranii. Akkuma beekamu biyya kana keessatti waqtiilee ayyaanaatti qaala'insi gabaa wantoota keessumaa wantoota nyaataman irratti akka ol ka'uu beekamaadha. Waldaan keessan immoo oomishaalee garaagaraa oomishaalee qonnaa gabaaf akka dhiyeessaa ture kanaan dura qophii adda addaa irratti hojjechaa turre. Mee ayyaana fuuldura keenya jiru kana yookiin ayyaana qillee kana wajjin wal qabatee qaala'insa gabaa jiru tasgabbeessuudhaaf dhiyeessii akkamii dhiyeessaatii jirtu karoorri isin qabattanii jirtanii kan duriirra caalee akkamiin hojjechaa jirtu kan jedhu nuuf kaasaa. Ayyee galatoome tokkoffaa qophiin keenya hoolota lukkuu hanqaaquu sangoolee wantoota adda addaa kuduraaf mudura wanta ayyaanaaf barbaachisan hundasa magaala Shaggarittis Finfinnee irrattis baazaarii adda addaa dursanii bal'inaan banuudhaan sirriitti tajaajila fi akkasumas kanuma barame ni gaggeessina jenneeti kan wanni jennu kooperaatiivii wanni adda isa godhu yeroo marasaa kooperaatiiviin dhimma hawaasaaf dhimma magaalaaf dhimma uummataa cinqama akkuma sanitti immoo warreen baay'een isaa qasaasama diinagdee gaagaatama ikonomikaaliidha bu'aa siyaasaa itti fayyadamuuf jecha oomishni oduu hin dhiphatin oomisha dhiphisu otoo wanti hunduu qalaa'insa oduu hin jiraatin qalaa'insa dhuumu isa san dursinee hawaasa keenya irraa qolachuun to'achuun waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaati. Amma ga'eessa beekama ga'ee leenca gurraacha taphannaa garuu moo waldaalee kaanis walitti qindeessinee wal qabannee itti deemna jechaadha. Kanaaf aga danda'ama ta'een ayyaana qilleedhaan sirriitti itti qophoofneeti kan deemaa jirru jechaadha. Maal irratti xiyyeeffataadha waldaan inni guddaan maal irratti xiyyeeffataadha? Binnee dhiyeessinee naggaadeen dorgomnee gurguruudha moo oomisha oomishiisnee miseensota keenya qindeessinee oomisha miseensa keenya irraa finnee iddoo magaazanaa qopheessinee fi suuqii qabnu irraa kenninee fi akka dhiyeeffateetoo innumtu akka fayyadamu kallattii gochuudhaan immoo kamtu salphata kan jedhu san irratti itti deemaa jirra jechaadha. Kanaafuu asuma asitti qophoofna adeemsa irratti immoo itti dhiyaannee kan waliin oomisha irrattis dhaabbannee kan sofnuu fi kan hawaasa keenya beeksisnu ta'a jechaadha. Kana fakkaata. Ayee obbo Sanyii turtii bareedaadhaa kan waliin taasisaa jirru ani gaaffii kiyyaa xumureen jira. Mee xumura irratti dhaamsa miseensotaa fi akkasumas daawwattoota keenyaaf qabdanii yoo qabaattanii carraa isiniif kennee qophii keenya xumurra. Egaa miseensonni keenya kallattii hundaanuu jiran hunda keessaniyyuu barri kun bara addaati. Bara addaa kana immoo kaayyoo keenya ganama ammanaa baanii irrattis xiyyeeffannee nus fiigaa jirra. Isinis kaayyoowwan keessan kaayyoowwan miseensonni keenya martu keessan isa ijoo waliin qabnus isa kaayyoo karoora waliin qabnus xiyyeeffannee akka itti wajjiniin deemnu akka wanni hunduu halkan tokko waan ta'u hin jiru garuu waan ta'uu qabu yeroo ta'uu qabutti akka ta'uuf sirriitti mudduun kan keenya
awwaloo keenyatti jabaattanii cimtanii akka harka wal qabattan waan hundaanuu hojiitti akka galtan bakka hundattuu hojjechaa akka deemtan adaraan isiniin jedha. Jabaadhaa. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatti dhufuu warri barbaadan miseensummaas warri makamuu barbaadan balballi keenya banaadha. Qibxataaf kamisa biiroon keenya banaadha. Waan barbaadaniin nu dubbisuu ni dandeessu. Ijaaramaa, hojjedhaa, argadhaa, ittiin fayyadamaa, ittiin dhaabbadhaa. Gad of dhaabaa malee hololli gatiin qabu. Jabaadhaa, cimaa, hin taa'inaa, galatooma horaa bulaa liibanaa. Ayyee hundeessaa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Daashuu yeroo keessan qaaliirraa gumaachitanii istiidiyoo keenyatti argamuudhaan gaaffii nuti isiniif gooneef deebii quubsaa nuuf kennuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa. Tole. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenyaarraa asumarratti golomnaa. Hanga xumura qophii keenyaatti waan nu daawwattaniif guddaa isin galateeffannaa. Qopheessaan qophii kanaa Anabdiisaa Fiqaaduun ture. Ogeessi kaameeraa Abdii Yemaanee nu faana ture. YouTube chaanaalii Caffee Miidiyaa subscribe gochuudhaan qophii keenya yeroo adda addaatti isin biraan geenyuu daawwadhaan affeerraa keenyaa hanga torbanitti torban gaarii.